Ashamar kafunee daawwattoota keenya kun qophii roga dubbiiti. Dubbii roga qabdi yaada gaafii qeeqaaf komii keessan qaama dhimma ilaallatu waliin mari'annee deebisnee isin biraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti filannoon waliigalaa marsaa torbaffaa gaggeeffamee adeemsi keessa darbe maal fakkaata? Keessumayyuu dimokiraasummaa, haqa qabeessummaa fi hirmaachisummaa mirkaneessuu keessatti hojiiwwan hojjetaman maal fakkaatu? Haalli uummanni halkan walakkaadhaan ba'ee filannoodhaaf hiriira dheeraa hiriiree filachaa ture. Keessumayyuu immoo halkan walakkaa haga darbutti ture filachaa ture maal agarsiisa? Bu'aan filannoo kanaa erga beekamee booda paartiin filannoo kanaan injifate paartileen morkattootaa injifataman waliin biyya ijaaruu irratti maal hojjechuu qabu kan jedhu irratti hayyoota dhimma kana irratti beekumsa muuxannoo qabani waliin turtii taasisne isin biraan geenyaa turmaanni keessan AMN+ waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya stuudiyoo keenyatti affeerrannee waliin marii taasisnu fuullee kiyya gamas kan jiranii obbo Badruu Birhaanuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barsiisaa fi qorataa saayinsii gaggeessummaati. As cina kiyyatti kan argamanii obbo Marabbaa Ulfinaa qorataa fi barsiisaa saayinsii hawaasaati akkasumas ogeessa nagaa fi gaggeessummaati. Egaan keessummoota keenya affeerraa keenya kabajanii stuudiyoo keenyatti waan argamtanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadhaa ulfaadhaa naa dhufu. Guyyaan filannoo caamsaan 24 uummanni halkan otoo laftii hin bari'in kun sa'aatii 9 kun sa'aatii 10tti ba'anii hiriira dheeraa hiriiruudhaan filachuu jalqabanii inuma immoo bakka hedduutti halkan illee haga sa'aatii 7 darbutti hiriiranii filachaa turan. Ni uummatni akkanatti ba'ee sagalee kenne kuni akkamitti ilaaltan isin? Uummanni halkaniin bahee haga halkanitti qorra keessa naannoo tokko tokkotti immoo roobaatu ture. Sana keessa dhaabbatee haga dheeraa laaqan otoo hin bahin maal otoo hin jedhin eegee filannoo kana geggeessuun isaa tokko wanti nuti ilaalu jalqaba uummanni kun waan barbaadu qaba. Kan inni barbaadu keessaa kara fuula duraatitti wanni hin barbaadu jijjiiramni har'a jiru yookaan jijjiiramni haaraan akka dhufu fedhii qabaachuu isaati uummanni kun kan agarsiisu. Wanti har'a qabadhe kun kan itti naafufuu ta'u yoon bahee filadhe yaada jedhu qabaachuun yookaan immoo fedha biraa kan qabu yoo ta'e isas kan ittiin galmaan gahuu danda'u kara dimokiraasii ta'een. Dimokiraasii keessatti immoo utubaan inni guddaan filannoodha. Namni yoo filannoo gaggeessu mootummaa ijaarrachuu keessatti gaheen isaa guddaadha. Mootummaa ijaarrachuuf fedhii fi kaka'umsa namni qabu agarsiisuudhaaf haga kana halkaniin ka'ee deema. Uummanni sa'a 8tti iddoo filannoo dhaqee kan taa'ee jira. Halkan keessaa sa'a 8tti lafa filannoon itti gaggeeffamu taa'ee haga 12tti sa'a 4 guutuu taa'ee eeggatee kan filannoof bahetu jira. Haadholiin ulfaa kan mana yaalaa deemaa jiran ambulaansiidhaan achi nageessaa filadheen darba kan jechaa turantu jira. Warri wiilcheeriin deemu dhaqanii filachuudhaaf kan garas goraniif dhimmi mootummaa ijaarrachuu dhimma hunda caalu. Sun immoo kan ta'uu danda'u karaa filannoo qofaan abdii jedhurraa kan ka'e uummanni garasitti malee san taasisaa ture. Inni biraa dirqama lammummaa bahachuudhaaf. Lammiin tokko biyya isaa keessatti filannoon mirgaaf dirqama isaa ta'uu mirga isaadhaan kan fedhe filachuuf bahuun immoo dirqama ta'uusaa hubachuudhaaf bahee hiriiree haga san hunda ture filannoo isaaf ta'u geggeessee darbe. Kan biraa paartilee siyaasaa deeggarsa kennuu fi barbaaduuf deeggarsa laachuuf jecha hiriira san geggeessaa ture uummanni kun. Fakkeenyaaf paartiin kun kan koodha. Sagalee koo kennee fi boru mootummaa ta'ee na bulchuu qabu. Yaada jedhu kaasuuf jecha halkan hiriira irra turanii mootummaa barbaadan filachuudhaaf haga sa'a 7tti hiriira irra turan. Anaaf isa qofaa natti hin argisiisu. Sababiin isaa uummanni kun yeroo kamirrayyuu caalaa yeroo itti qaroomaa bilchaataa hubachaa dhufe natti fakkaata. Kana jechuun koo yeroo dheeraadhaa fi haalli bulchiinsaa wayii geggeessummaatti namoonni akkamittiin akka dhufan geggeessummaa akkamittiin yoo gara aangootti dhufame mootummaan akkamittiin yoo ijaarame gaariidha kan jedhus jabeessee waan beekee fi sagaleen isaa immoo kanarratti iddoo guddaa akka qabu waan beekeef
gatii barbaachisaa kana baasaa akka jiruu fi cichoomina kana akka agarsiisudha. Inni kan biraani boordii filannoo biyyoolessaas haa ta'u adeemsa filannoon ittiin adeemaa jiru kanaani dhuguma mootummaatu dhaabbata. Qaamni filadhutu dhaqee na geggeessuu danda'a yaada koos galmaan ga'a jedhee waan yaadee fi amantaa waan irraa qabuuf jecha hamma kan hundumaa kana aarsaa kana baasuu danda'e jedhee yaada. Inni kan biraan immoo egeree isaa yookaan borii isaa dhalootaafis kan ta'u biyyi isaa maal akka fakkaattu kan yaadu harka isaatiin kennee yookaan immoo sagalee isaa kennee murteeffata waan ta'eef dhaloota isaatiif dhaloota itti aananii dhufaniif jireenya bor jiraatuu fi guyyaan sun guyyaa murteessaa akka ta'e hubatee hundumtuu bakka guddaa akka inni kenneef dhimma qaburraa akkuma ammaa obbo Batiruun nuuf kaasanii da'umsaaf utuu deemaa jirtu dhukkubsatee mana yaalaa deemuu utuu qabu yookaan immoo dhimmooti ariifachiisaan kan biraan utuu jiru dursa filannoodhaaf kennuun isaanii kun hubannoo baay'ee guddaadha. Kanaaf uummata kanaan baay'ee dinqisiifadha. Cichoomini isaan agarsiisan halkan ba'uudhaan guyyaa rooba keessa yookaan saafaa keessa dhaabbachuudhaan waan isaan gochaa jiran hammam akka isaan itti amanan kun dhuguma jijjiirama naafidha. Kana keessatti hirmaachuun kun bu'aa qaba. Yoo nafe immoo miidhaa qaba jedhanii itti amanuun isaanii naaf waan guddaadha. Filannoon tokko gaa filannoo sirrii fi qajeeladha kan jedhamu dimokiraasummaan isaa haqa qabeessummaan isaa hirmaachisummaan isaa madaalameeti. Haalli ittiin boordiin filannoo kana qabate ta'e hagammaatti gaggeessaa dhufe akkamitti ilaaltan isin? Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo kana qabatee akka inni itti gaggeessaa ture haala bareedaadha. Dhuguma dubbachuudhaaf kan inni walaba ta'ee hundaa'ee gara hojiitti seene yeroo dhiyoodha. Sana dura paartilee adda addaadhaan hoogganamaa akka ture hin beekamu. Yeroo adda bahu kanatti paartilee mormitoota, paartilee dorgomtoota ta'an hunda isaanii gara galmeetti akka dhufan, of galmeessanii gara filannootti akka galan hunda hirmaachiseera. Paartileen sunniin immoo dorgomtoota isaanii bifa barbaaduun akka dhiyeeffatan taasiseera. Kana bira darbee paartileen sun akka isaan miidiyaatti of beeksisan, akka isaan uummatatti of beeksisan, akka isaan mormii adda addaa gaggeessan kana hunda taasiseera. Kuni maaloodha walaba ta'e hojjechuu isaadha. San booda guyyaa filannoodhaa murteessee gara filannootti gaafa dhufamu namoonni akka bahanii filannoo gaggeessaniif kan isaanii ta'u akka filataniif filattootaaf akka isaan itti galmee gaggeessan kun karaa teekinooloojiitiin akka galmaan kun isaanii karaa qaamaan dhaqanii akka galmaan gochuun isaa waan bareedaadha. Kana bira darbee immoo namoota adda addaa leenjisee guyyaa filannoodha akka isaan filannoo hoogganan akka isaan filannoo kana seeraan gaggeeffamu taasiseera. Kuni boordiin filannoodhaa kan godhe hojii gaggaariidha. Biyya dimokiraasii lafa qabsiisuuf socho'aa jirtu keessatti jalqabbiin kun jalqabbii bareedaadha. Kana caalatti fufuudhaaf hojiin hafan jiru nama eeggata san jabeessanitti deemutu barbaachisa. Egaa filannoon tokko filannaa dimokiraataa kan ta'u ulaagaan itti ilaalamu keessaa hirmaachisummaadha, haqa qabeessummaadha, akkasumallee dimokiraatawaa ta'ee dhiibbaa tokko malee uummanni sagalee akka kennu dhaabbileen siyaasaa akka hirmaatan taasisu, taajjabdoonni kan dhaabbilee siyaasaa kan biyya keessaa biyya alaa akka hirmaatan taasisu, buufataalee filannoo bakka uummanni itti filatutti mijeessuu kana dabalatee jira. Kanarratti isin waan jettan maali? Boordiin filannoo biyyoolessaa erga keessumaa yeroo as dhiyeenya kanatti erga haaromsaa jalqabanii booda hojii gurguddaa hojjetaniiru. Fakkeenyaaf filannoowwan kanaan duraa fi kan ammaa wal bira qabne yoo ilaalle wantoota fooyya'an keessaa tokko hirmaannaadha. Hirmaannaa kana yeroo jennu fakkeenyaaf dargaggoota hirmaachisuu, namoota bifa adda addaatiin hirmaachuudhaaf rakkatanii hirmaachisuu. Kana qofaa immoo mitiin hawaasuma bal'aallee hirmaachisuudhaa fi akkaataa isaan itti qooda fudhattoota fayyadaman illee waan fooyya'e arginee jirra jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo ammaatti wanti fooyya'ee nuti arginu dhaabbattoonni miti mootummaa yookaan immoo siivil soosaayitii kan jennullee deeggarsa riisoorsii kennuudhaaf, ogummaa kennuudhaaf bakka filannoon itti gaggeeffamu deemanii taajjabuudhaan akkasumas immoo leenjiiwwan garaagaraa kennuudhaan deeggarsa baay'ee akka isaan godhanii fi akkaataa isaan itti qooda fudhattoota kana qindeessanii waliin hojjetan illee baay'eedhuma akkaataa fakkeenyummaa qabu jechuudha. Maal jechuudha kuniini filannoo nuti amma baay'ee gaariidha jennu yookaan immoo
hawaasi yookaan uummanni keenya dadammaqinaan irratti hirmaateera jennu duuba hojii isaan hojjetan illee hin argamaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qooda fudhattoota adda addaa fayyadamuun isaanii bakka hawaasi jiru hunda ga'anii namoota baay'ee akka isaan dadammaqsuudhaaf hubannoo kennuudhaaf irratti hojjetan illee hin argisiisa jechuudha. Qaamni filannoo kana taajjabuudhaniin hirmaachuu qabu hedduun isaanii akka hirmaatan ta'ee jira. Baay'inni uummata hamma kana bahe kanaan duras hin beekamu. Boordiin filannoo hojii isaan hojjetanii miti kan jedhu. Boordiin filannoo hojiin inni hojjete keessaa tokko uummanni bal'aan akka filannootti hirmaatu taasisuu isaati. Kuni bu'aadhuma boordiin filannoo hojjete keessaa isa tokko. Haga ammaatti uummanni akka kanaa akka bahee filatee hin beekne daataan tokko tokko agarsiisu. Inni kun immoo kan inni akka kanatti uummanni bahee filateef hojii filannoo irratti barsiisuu irratti hubannoo uumuu irratti hojiin hojjetame guddaadha. Inni biraa qaamni hirmaachuu qabu hundi paartileen hedduun akka hirmaatan ta'eera. Kan filannoo geggeessuu danda'u akka obbo Marabbaan duratti kaasan dargaggeessi, maanguddoon, beekaan hundi akka hirmaatan ta'eera. Kuni hojiin inni hojjetameef hawaasni kun bal'aan bahee filannoo kana akka geggeessu ta'e. Paartileen siyaasaa kanaan dura osoo filannoo ittiin seenaminiin durasi galmaa'uudhaan darbees immoo sa'aatiin qilleensaa kennamee fi miidiyaadhaan uummata isaanii biraa ga'uudhaan guyyaa filannoo immoo taajjabdoota isaanii hirmaachisuudhaan uummannis ba'ee yommuu filatu ilaaluudhaan yaadni isaan kennan jira. Yaada paartilee siyaasaa akkasumas qaama filannoo taajjabee kan biyya keessaa biyya alaa akkamitti ilaaltan yaada isaan kennaa jiran? Jalqaba garuu waa'ee boordii biyyoolessaa irratti yaada tokko kennee darba. Akkaataa itti baay'inni filattootaa dabale tokko keessaati an teknooloojii fayyadamuun yookaan haala mijeessuudhaa fi wantoonni isaan irratti hojjetan sun baay'eedhuma murteessaadha jedhee yaada. Anas dabalatee namoonni akka koo hojiitti yookaan dhimmoota garaagaraatiin qabamaniin bakkuma jiraniin taa'anii galmaa'uu akka isaan danda'anii fi haala mijataa uumeera jechuudha. So kanaaf inni dhugaadhumaan baay'ina akka dabaluu hin taasisa kan jedhus abdii qaba. Hubannoon akkuma jirutti ta'e garuu aksesiin yookaan haalli mijataan jiraachuun isaa inni waan tokko. Paartileen siyaasaa baay'een isaanii irratti kan hirmaataniin fedhii qabaniin, jaalala qabaniin, ogummaa qabaniin akkaataa kaadhimamtoonni keenya yoo bifa kanaan dorgomne nu baasaa gara mootummaa ijaaruutti dhufna, biyya geggeessuutti dhufna jedhanii yaadaniin kaadhimamtoota isaanii akka isaan dhiyeessanii fi haalli barbaachisaan isaaniif mijate isaanis immoo carraa sanatti fayyadamanii carraaqqii adda addaa yeroo isaan taasisan argineerra. Hamma miidiyaatti ba'anii falmii geggeessuu akkasumas immoo wantoota uummanni rakkoon kun yoo furamee fi nu filachuu danda'a yookaan tarsimoo kanaan yoo baane yaada haaraa maddisiifnee dhufne yookaan filannoo gaarii taana uummata kanaaf kan jedhan wantoota garaagaraa dhiyeessaniiru. Kanaaf immoo miidiyaan isaaniif mijataa ture sooshaal miidiyaa karaa adda addaa akka isaan fayyadamanii fi danqamaniiru kan jedhan yaada waan kennan hin qabaniin kun baay'ee piroogreesii guddaadha yookaan immoo wantoota yeroodhaa yerootti fooyya'aa dhufan baay'ee isaa argina jechuudha. Itti dabalatee kana kan nu mirkaneessu hundumti isaanii hamma jedhamutti baay'een bakka bu'ootaa yookaan immoo kaadhimamtoonni bakka filannoo deemanii ofii isaaniitii bakka tokkotti taajjabanii ofii isaaniitiis dhaaba yookaan immoo bakka bu'an uummata bakka bu'an sanaa filachuudhaaf yeroo uummati sun filatu dhaqanii daawwatanii ilaalanii jiru. Achirrattis dhaabbatanii yaada isaan kennanii dhugaa dubbachuuf yaada baay'ee nama jajjabeessuu fi abdii akka qabanis dubbatu. Abdii akka qaban yeroo jedhumaa inni hawaasa yookaan immoo uummata Itoophiyaa kanaa akkaataa isaan itti deemanii yaada isaanii kennachaa jiran sagalee isaanii kennachaa jiran baay'ee bifa naamusa qabu. Haalli iddoo tokko tokkotti haalli baay'ee mijataa miti. Akkuma beekamu keessumaatti naannoo Amaaraa aanaalee tokko tokko keessatti naannoo Oromiyaa keessattis dhimma nageenyaatiin kan wal qabatu haalumti sodaan tokko tokko illee kan jiraatu yoo ta'e illee hamma sana keessatti garuu hawaasi dhaabbatee filannoon har'a filadhuuni mootummaa bor an ijaarradhuu fi dhimma biyya kootiif egeree biyya kootiif murteessaadha jedhee akka inni dhaabbatee jiruu fi kanarra duwwaan mootuu hin taane paartiin siyaasaa kamiyyuu yaada koo uummanni kun jaallateera taanaan na fila taanaanii
jedhanii amantaa qabu ture. So adeemsa filannoo irraallee isaanis amantaa akka isaan qabaniini wantoonni baay'een akka isaan agarsiisan jiru jechuudha. Jechuun hanqinoonni wanti fooyya'uu qaban akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf hanqinooti fooyya'uu qabaniini haala qilleensaan ta'uu danda'a. Sababa adda addaatiin geejibaa meeshaaleen filannoodhaaf barbaachisanii dafanii gahuu dadhabuu isaanii yeroo isaanii bakki filannoo yeroo kanatti dafee nuun jalqabne yeroo jedhamtu jira. Karaa biraadhaan immoo boordiin filannoo biyyoolessaas danqaawwan adda addaa akka isaan mudachaa turan roobaa karaa dhimma nageenyaatiin meeshaaleen yeroodhaa fi iddootti dafanii argamuu dhabuu isaanii wantoonni kun hanqinni kun yoo jiraate iyyuu garuu tolereet wal gochuun wal danda'uun tureera. Kun immoo cimina tokkodha yaada karaa gama morkattoota siyaasaatiinis. Kanaan dura osoo filannoon hin gahinis maqaa wal balleessu ture guyyaa filannoo fi filannoo boodas maqaa wal balleessu ture. Haala amma jiru maal fakkaata? Gaafii bareedaadha kun. Akka filannoo marsaa torbaffaatti filannoo mijataan, filannoo dimokiraatawaan, filannoon dhugaa akkan turre paartileen morkattootaa kaasaa turan. Guyyaa san wanti ture dhiibbaa tokko malee uummanni bahee kan isaaf ta'u akka filataa jiru. Hirmaannaan achitti jiru taajjabdoota irratti dhiibban tokko otoo hin gahin filannoo dimokiraatawaa gaggeessuudhaaf wanti ture bareedaa ture. Akka dura boordiin filannoodha waan baay'ee hojjete jennee kaafne san guyyaa san otoo hin gahin dura hojiiwwan hedduu waan hojjetaniif guyyaa san dimokiraatawaa ta'e filannoon keenya. Jalqaba dorgomtoota galmeessuurraa namoota isaan bakka bu'an paartii isaan bakka bu'anii dorgoman kaadhimamtoota galmeessuurraa of beeksisuurraa miidiyaatti akka barbaadanitti yaada isaanii gurgurachuudhaan of beeksisuurratti wanti ture bal'aadha. Paartileen morkattootaatiifis karaa bal'aatu ture. Namni kan barbaade bahee filata dhiibbaan tokko otoo irra hin gahin filannoo haqa qabeessummaa qabu. Igaadii fi dhaabbata tokkummaa Afrikaa irraas warri dhufan kan isaan kaasaa turan filannoon ture filannoo haqa qabeessa. Baay'ee jajjabeessaadha. Boroftaan biyyi kun gara dimokiraasiitti cehuudhaaf adeemsi ishiin jalqabe baay'ee abdachiisaadha. Biyyoota biraatiif fakkeenya ta'uu dandeessi. Akkuma kana dura koloneeffatiin hafte biyyoota hedduudhaaf fakkeenya taatee turte ammas dimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf filannoo ammayyeessuudhaan biyyi kun biyyoota biraadhaaf fakkeenya ta'uu dandeessi. Yaada jedhu bal'inaan kaasaa turan. Paartileen morkattootaas wanti jiru qulqulluu akka ta'e dimokiraasiitti akka cehaa jiru. Kaadhimamtoonni isaanii akka isaan eeganiin filatamaa akka jiran. Filannoon kun dimokiraatawaa fi sirrii ta'uu isaarraan kan ka'e murtee dhufullee fudhachuudhaaf qophaa'uudha nuni. Murteen kamuu haa dhufu haa filatamnu haa hafnu murtee uummanni murteesse fudhachuudhaaf qophaa'uudha haga jedhutti gahaa ture. Kuni kan inni ta'eef guyyaa san wanti ture fi akkuma yaadni kennamaa ture filannoon sun filannoo qulqulluu fi filannoo boroftaanitti abdachiisaa ta'e waan tureef. Dhufaadha. Kanarratti wanti dabaltan jira keessumaa adeemsa filannoo irratti kanaan dura mormiin achumarraa jalqaba ture. Kun sirriidha paartiin biyya bulcha akkas godhee kun kana ta'e kan jedhu maqaa wal balleessi ture. Garuu adeemsa filannoo ilaalchisee haala sagaleen itti kenname ilaalchisee paartiin morkattootaa akka mana maree isaanittis paartiileen tokko immoo dhuunfuma akka paartii isaanittis ibsa kennaniin adeemsichi akka sirrii ta'eedha dubbachaa jiru. Kanarrattis maal jettu? Amma namni hundumtuu waan hubachaa dhufee natti fakkaata. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo adda addaatti mootummaa ijaaruudhaaf namni filannoowwan adda addaa qabaata. Fakkeenyaaf akka mootummaa fonqolchuu yookaanis immoo humnaan kanas filannoo godhatanii biyyuma keenya keessaallee kan socho'an jiruuni. Garuu warra amma arginu kuniini yookaan immoo filannoo kana irratti kan nuti argineeni kanatu nu baasasa jedhu irratti argamaa jira jechuudha. Sababiin isaa lolaan biyyi injifatte yookaan immoo lolaan mootummaan injifate lolaan akka deebi'ee bu'u hubachaa akka dhufaa jiru argisiisaa jechuudha. Inni kan biraan immoo adeemsa filannoo kana keessatti an dhugaa dubbachuuf paartiin morkattootaas ofii isaaniitiiti gahee mataa isaanii taphataniiru jedheetan yaada. Innis gahee isaanii taphataniiru jedheen yaadumaa inni adeemsa jiru amananii
waan gochuun isaanirraa malu bifa nagaa qabuuni hirmaannaa isaanii kadhimamtoota bakka buufachuu isaanii adeemsa jiru amananii socho'uu mataan isaa inni kun karaa tokkoon jijjiirama dhufu kanarratti amantaa akka qabanii fi ofii isaaniitii isaanis qaama biyya ijaaruu keessaati isa guddaa ta'anii of dhiyeessuu isaanii baay'ee magaariidha yaada gara fuulduraattis kun waan jajjabeeffamudha. Maaliif bakka garaa garaatti deemne kan okkora kaafnu yoo ta'e maqaballeessiin kan babal'atu yoo ta'e inni sun rakkoo biraa uumuu uummata kanaa karaa hin taane irra geggeessanii deebisanii immoo rakkoon sun hunduma keenya gaaga'ama dhalootaa gaaga'ama ammaa yookaan immoo egeree bor mootummaa ijaaramuu yookaan immoo biyya nuti qabaannu akka gaaga'u baranii akka kana irratti hojjechuun isaanii baay'ee waan dinqiidha jedhee yaada. Yaada warra IGAD faan kaasanii Afrikaa Yuuniyeenii faan kan isaan kaasaniini wantoota isaan ajaa'ibsiifatan tokko wantoonni baay'een fooyya'aa akka jiran Itoophiyaa keessatti kaasaniiru. Fakkeenyaaf biyya tokko baay'ee wanti murteessaa ta'e dhaabbilee adda addaa jajjabeessuudha yookaan dhaabbilee adda addaa uumuudha. Kana jechuun hawaasummaa uummata kanaa kan jajjabeessu egeree biyya kanaa murteessuudhaa fi namoonni paashinii yookaan immoo viizhinii mul'ata akka isaan qabaatan waa'ee dhalootaa akka isaan yaadan wanti isaan amma hojjechaa jiran kun jijjiirama guddaa akka qabuu fi eessatti maal gochuu akka qabu irratti hawaasa irratti hojjetaa akka isaan jiran kan ammoo hojjechuudhaaf danqaawwan garaa garaa yoo isaan mudatan illee danqaan kun utuu isaan hin dhaabin hanqinni qabeenyaa yookaan leecalloo jennu illee utuu isaan hin daangessiniin hojiin hojjetamaa ture jajjabeessaa akka ta'ee fi hawaasa kana bira ga'uudhaaf illee tooftaawwan garaa garaa akka isaan fayyadamaa turan kan akka teknooloojii jennu qooda fudhattoota adda addaa akka isaan sochoosaa turanii isa kana qoodu waan miti guyyaa filannoo tokko kan isaan ajaa'ibsiifachaa turan yeroo namoonni bakka filannoo isaaniitti argamutti qaamni hundinuu bakka isaaf kenname dhaabbatee hojiirra akka ture qaama nageenyaa ta'uu danda'a poolisii kan jennu jechuudha qaamoleen garaa garaa waan isaanirraa eegamu bakka isaaniitti dhaabbatanii raawwachuun utubaa qaama yookaan immoo hojii milkaa'aa kanaati jechuudha. So kana isasillee ilaalanii isaanillee dinqisiifachaa turan. Kanarraa wal qabatee egaa Itoophiyaan akkuma hangafa Afrikaati jennu ammallee dhaabbati isheen hundeessaa jirtu keessumaa akka filannoo biyyoolessaa jabaa ta'e kan hawaasa kan hirmaachisu akkuma kana teknooloojii garaa garaa fayyadamuu isaa kana tooftaa garaa garaa fayyadamu hawaasi kun immoo kutannoodhaan cichoomina amma kana ga'uun dhimmi dimokiraasii galee fi dhimmi geggeessummaa isa dhufu isa bara dhufu yookaan immoo baroota taanan dhaloota taananii aanna dhibaa akkasittiin yoo adeeme immoo gaariidha. Biyyi tokko jeequmsatti kan isheen galtu biyyi tokko lolatti kan isheen galtu dhaloonni dhufu kan inni miidhamu filannoo dhabuudhaan yookaan immoo bifa nagaa ta'een mootummaan aangootti dhufuu dadhabuudhaan hawaasi hirmaate egeree isaa borii murteessuu dhiisuudhaan kan jedhu hubate uummanni kun akkasitti hojjechuun isaa waan dinqii akka ta'e isaanis karaa adda addaa gabaasanii dhugaan jiru kun akka kanaan yeroo itti fufu abdachiisaadha kan jedhus lafa kaa'anii turan jechuudha. Egaa uummanni sagalee isaa kenne boordiin filannoo biyyaalessaa immoo bu'aa sagalee uummataa waliigala isaa yeroo ifoomsee paartiin injifatee inifoomaa paartiileen immoo dorgomanii hin injifannes hin jiraatu. Kanaaf bu'aan sagalee gaafa ifoomu paartiilee morkattootaa kanarra maal ta'e qaba? Namuu kara fedhe haa deemu. Namuu yaada fedhe haa geggeessu. Karri nama baasu kara nagaan aangoo wal harkaa fuudhu. Biyyi kun gaafuma ijaaramtu akkamitti akka ijaaramte namuu beeka. Biyyi humnaan ijaaramte karaa nagaa yoo hin taane humnaan bulchuun ulfaataadha. Moroftaan buusaa baasaa humnaan yoo deemame gaarii hin ta'u. Kanaaf yaadni taajjabdootaa, yaadni hirmaattootaa, yaadni morkattootaa yookaan dorgomtootaa hundisaa yaada dhugaadha kan guyyaa san ka'aa ture. Aadaa dimokiraasii kana shaakalu. Harka wal dhungatanii, harka wal fuudhanii jabaadhu waliin jechuun yaaluu qabaata. Inni injifate maal gochuu qabaa? Duraan dursee nageenya irratti hojjechuu qaba. Hawaasni irra kan inni gaafatu, kan inni deddeebi'ee kaasu rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenya irra jiru hir'isuu yoo danda'ame immoo guutumatti nagaa fi tasgabbii waaraa fiduutu barbaachisa. Kan ittaan hawaasni diinagdee fi jiruu isaatiin fooyya'uu barbaada. Qaala'insi jireenyaa irratuu qaba. Carraan hojii uumamuu qaba. Diinagdeen hawaasaa ijaaramuu qaba. Kana irratti injifatee mootummaa ta'u kan irratti jabeessee hojjechuu qaba. Kana kan isarraa eegamu. Inni biraa bulchiinsa gaarii lafa qabsiisuudha. Malaammaltummaan hir'achuu qaba. Namni
tajaajila barbaadu akka barbaaduu fi bifa barbaaduun argachuu qabu. Addunyaa irratti kan faarfamu teekinooloojii fi dijitaalaayizeeshiniidha. Bifa saniin tajaajila barbaadu argachuu qaba. Tajaajila hawaasummaa babal'achuu qaba. San akka barbaadutti argachuu. Barnoota qulqullina qabu argachuu barbaada hawaasni. Fayyaa qulqulluu ta'e argachuu barbaada. Tajaajila hawaasummaa kamuu lafatti dhihoo ta'etti bifa gahaa ta'een argachuu barbaada waan ta'eef isarratti hojjechuudha. Inni biraa kan injifate kun tokkummaa fi araara biyyaalessaa irratti kutannoodhaan hojjechuu qabaata. Tokkummaan biyya kanaa yoo jiraate kan paartiin har'a injifate kun boruu itti deebi'ee injifachuu danda'u. Yookaaniif immoo kan har'a injifatame itti boruu dabarsee kan inni itti laachuu danda'u yoo tokkummaan biyya kanaa jiraate. Tokkummaan biyya kanaa immoo kan inni jiraatu araaraan ta'uu qabaata. Fakkeenyaaf koomishiniin marii biyyaalessaadha. Wanti inni jalqabe, wanti inni itti deemaa jiru kun abdii dhaabbilee morkattootaa fi dhaaba biyya bulchaa jiruuti. Gaafii keenya karaa kana kanaan bifa akka kana kanaatiin marii biyyaalessaatiif dhiyeessineerra yeroo jedhan yeroo wal falmii isaanii dhagahaa turre. Kuni maali? Boruftaan kan ta'u araara. Boruftaan kan ta'u tokkummaa biyyaalessaati. Kana irratti yoo jabaatanii hojjetan biyya kun gara barbaannutti deemuu kun egaa paartii mo'atee mootummaa ijaaree biyya bulchutti ce'uudha. Warri immoo filannoo kanaan hin milkoofneef akkamitti fudhachuu qabu? Warri filannoo kanaan hin milkoofneef inni duraa akka isaan itti fudhachuu qaban amma hin injifatin hafne amma nuun milkoofne. Marsaa taanuuf garuu sirriitti qophoofnee dhufuu qabna. Yaadolee gurguramuu danda'an yookaan hawaasa biratti nu filchiisuu danda'an kana jedhanii tarsiimoo isaanii mijeeffatanii dhufuu qabu. Kan biraa mootummaa karaa sirrii ta'een deeggaruu, karaa sirrii hin taaneen mormuu, yaada uummataa sirriitti sochoosuu danda'uu qabaatu. Hawaasa keessa gadi fageenyaan jiraachuu qabaatu. Gaafuma filannoodhaa yookaan boordiin biyyaalessaa dorgomtoonni filannoodhaaf dorgomuu dandeessan galmaa'uu dandeessu gaafa jedhe qofa mul'achuu hin qaban. Har'umarraa ka'aniiti kan isaan hawaasa keessatti hojjechuu qabaatan. Yoo san ta'e boruftaan kan injifachuu hin danda'u. Gaafichuma san qofa dhufanii guyyaa biraa immoo deebi'anii baduu yoo ta'e boruftaan namuusaa waan hin filanneef san gochuudha. Kan biraa yaadaaf gaafii uummataa sirriitti naareetu gochuu danda'uu qabaatu. Akkatti hawaasni gaafii isaa dhiyeeffachuu qabu. Yaanni hawaasa keessa jiru maal akka ta'u paartii injifatee mootummaa ta'e biyya bulchisaniif gama isaaniirraa eeggamuun deeggarsa gochuu yoo danda'an. Kanaan dura mormuun amma maqaan illee morkattoota. Mormuu jechuun faallessuu duwwaadha. Garuu biyyi kan walooti. Hojii uummata keessa gadi bu'anii uummata keessatti hojjechuu qabu yommuu jettanii dhimma filannoodhaaf uummata dammaqsuuf kakaasuudha moo hojii uummata mootummaan akka mootummaatti biyya bulcha waan ta'eef hojii mootummaan karoorsee baase waliin hojjechuudha. Hojii mootummaan karoorsee lafa buuse wajjin hojjechuudha. Fakkeenyaaf dhimmi waloo tokko nageenya. Nageenya irratti wal faana hojjechuudha. Diinagdeen dhimma walooti. Diinagdee irratti wal faana hojjechuudha. Waan mootummaan gadi buuse san sheerii isaanii yookaan gahee isaanii fudhatanii kan isaan irraa eegamu hawaasa wajjin hojjechuudha. Hawaasni dadammaquu qaba yeroo kamuu. Kan irratti wal faana hojjechuudha. Biyyi kun kan waliiniti. Kan paartii injifatee darbees kan paartii boru injifatuuti. Biyya nuu taatu immoo naashinaal intarestii irratti fedhiin keenya tokko. Isarratti wal faana hojjetanii jennaan boruftaan carraan filamuu isaanii bal'aadha yaada jedhuun qabu. Paartiin filannoo kanarratti mo'atee argamu inni jalqabaa bulchiinsa hammataa ijaaruu qaba jedhee yaada. Bulchiinsa hammataa jechuun koo maal jechuudha? Paartiin filame kanii harka caaluun filatee gara mootummaa ijaaruutti yoo dhufeyyuu hundumatu file jechuun mitiin kan filannoo kan biraa irrattis hirmaatan jiraachuu danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan kun Itoophiyaa maraaf taatu ta'ee kan harka laanneefis hundumaayyuu isaaniif abbummaadhaan geggeessaa ta'ee hammachiisee kan ofitti qabu ta'uu akka qabu yaada kanarratti kan uummata kanatu na filee warra na filee duwwaadhaafaan isaan kanaaf hin dhaabbadha kan ta'u tun taane warri nan fillees uummata biyya kanaati hawaasa biyya kanaati jedhee mara kan keessatti hirmaachisu yoo ta'e baay'ee gaariidha jedhee yaada akkas ta'us qaba. Inni kan biraanii wanti baay'ee hojjetame har'a bu'aa nuyi argaa jirru kana itti aansees immoo bu'aa gaariin akka argamuu fi dhaabbilee jajjabeessuu inni jedhu sanaaf ijoo guddaadha.
dhaabbilee jajjabeessuu gaafa jennu dhaabbilee muraasan kaasuu barbaada keessumaati kan jajjabeeffamuu qaban jechuudha. Kan akka boordii filannoo biyyoolessaa baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Kan amma kana hojjetan caalaa isa itti aanuuf yeroo murtee yeroo itti eenyutu aangootti dhufee biyya kana geggeessummaan akkamittiin biyya kana keessatti bifa nagaa ta'een itti fufa kan jedhu wabii waan ta'eef wabii uummataa waan ta'eef jajjabeeffamuu qabu kan jedhu yaada. Isatti aansee kan hin kaasuu barbaadu kan akka komishinii mirga namoomaa. Komishinii mirga namoomaa baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Namni dhaqee sagalee isaa kan itti dhaggeeffatu yookaan immoo isaan kun immoo mirga namummaa irratti bakka isaan dhaabbatanii falmanitti dhaabbilee jajjabeeffamuu qaban keessaa tokkodha. Kuni dhaabbata uummata Itoophiyaa kanaaf wabii ta'u waan ta'eef kan biyyoolessaas haa ta'an kan idil addunyaas haa ta'an biyya keenya keessatti yeroo hojjetan bilisummaadhaan akka isaan hojjetan akka caalaatti fooyya'aa akka isaan deeman akka isaan hawaasa kana gargaaruudhaaf humna godhatan gochuun baay'ee murteessaadha. Kanatti dabalatee lafa itti uummanni dhaqee haqa isaa barbaaddatu. Haqa kootu ni jalaa dabe yoo jedheeni manneen murtii fi manneen haqaa Itoophiyaadha baay'ee jajjabaachuu qabu. Irratti xiyyeeffatee mootummaan ijaaramu kanarratti yoo hojjete dhugaadhumaanii komii qabu dhaqee namni lafa itti hiikkatu rakkoo qaba yoo jedhe lafa itti hiikkatuuni dhugaa jiru haqa isaa bakka inni itti argatu yoo ta'e isaan kun dhugumaan namoota madaallii seeraa eegan ta'anii jajjabaatanii akkaataa ittiin rakkoo uummataa furuu danda'an tarsimuuwwan adda addaa bifa ittiin uummata kana gargaaran malaammaltummaa irraa bilisa akkaataa itti ta'an kanarratti yoo hojjechuu danda'e dhugaadhumaan dhaabbileewwan ijaaraman biyyoota gurguddatan jennee kan maqaa dha'uu dandeenyuuni waan biraa mitiin kan guddise uummatuma isaati. Uummati isaa muka inni guddisuu danda'e dhaabbilee jiran keessa hiriiruu isaatiini jechuudha. Inni kan biraan kaasuu barbaadu paartiin amma gara aangootti dhufu itti gaafatamummaa guddaatu irra jira. Itti gaafatamummaa guddaa irra jiru maa inni uummati kun halkaniin ba'ee filate inni jennu kun uummanni kuniini rakkoo ulfaataa kana keessa taa'ee filate kan jennu kuniini bor waan abdate qaba. Bor waan arge qaba. Bor waan eeguu qaba. So kana waan eegu yeroo jennu fakkeenyaaf tokko yeroo duula filannoo irratti iyyuu tarsimuuwwan kanaanii tasgabbii uumuu nan danda'a. Qaalii jireenyaa kana fooyyessuu nan danda'a. Dinagdeen bifa kanaan fooyya'a. Wantooti waadaa galaman jiru. Isaan kun akka isaan manii ga'anii fi irratti hojjechuu qaba jechuudha. Kan mootummaa paartiin mootummaa ta'ee mootummaa hundeessu. Kanaaf inni kun dhimma uummatii itti duukaa bu'ee ilaalu waan ta'eef keessumaa malaammaltummaa kana fa'aa ilaallatee duuluu qaba jechuudha. Duula malaammaltummaa balleessuu yookaan xiqqeessuu irratti hojjechuudhaa fi qaama kamiin iyyuu qaama irratti hirmaachuu qabu irratti hirmaachisee mootummaan yoo kana irratti hojjete baay'ee gaariidha. Karaa paartii morkitootaanis waan tokko jechuun barbaada. Innis maal inni har'a paartiin 40 wayii kan dorgomanii morkatanii kan seenanii kan filamee biyya bulchu garuu paartii tokkodha. So kanaaf kana jechuun paartiin tokko yoo filatame nutis lammummaa Itoophiyaa ta'utu hafa miti warri dorgoman jechuu barbaadeen. Paartii mo'aman kunis lammummaa Itoophiyaatti lammaffaa immoo bor filannoo isaan biyya kanatti fidanii tarsimoo gaarii fiduudhaaf kan amansiisaa ta'u har'a yaada uummanni kenne sagalee uummanni kenne yoo kabajuu danda'anidha. So kanaaf waan uummanni murteessu bu'aa filannoo kana fudhachuu qabu jechuudha. Amanuu qabu jechuudha. Uummanni sirriidha. Kanaaf maal sirreessuu qabna nuti attam gochuu qabna kan jedhu beeku ture jiraata. Inni kan biraani kana lamaan isaa walitti qabsiisee kaasuun barbaada. Isa kan mo'atuu fi warra mo'amanis jechuu barbaada. Inni maal jechuudhaani paartiin mo'atu hammataa ofitti qabuu qaba akkuma jennu paartiiwwan mo'aman immoo yookaan morkatoonni kanarratti filannoo kanarratti milkoofne hojii isaan hojjechuu qaban hojii isaanii gaariitti hojjetan gaarii tokko. Fakkeenyaaf hojiiwwan misoomaa yookaan immoo tarsimoo ittiin har'aa paartiin mo'atu ittiin mo'atu kana jala bu'anii to'achuu danda'u. Kun kanaan dura kana waadaa galtanii turtan kallattii kanaan deemaa turtan tarsimoo kana hawaasi kun bakka kanatti hawaasa fayyadeera bakka kanatti hawaasa miidheera jedhanii to'achuu danda'u hojiiwwan adeemaa tarsimoowwan adda addaa deemuu danda'an kana jechuudha. Itti dabalataan yeroo ofii isaanii immoo itti gamaaggaman dubdeebiidha kun paartii sanaaf yookaan paartii mo'atamaniifis dubdeebiidha. Kan yeroon kun yeroo itti dhaabbannee of ilaallu yeroo itti waa fooyyessuu qabnu yeroo itti of qopheessuu qabnu of ijaaruu qabnu. Inni kan biraanaan baay'ee dubbachuu barbaadu garuu paartiin biyya kana keessa jiraataniini
Bakka hojiin hojjetamu hojiin tajaajilli hawaasaa kanuma mootummaa isaa filameeti jedhanii yaaduun baay'eedhuma yaada dadhabsiisaa ta'a jechuudha. Maaliif kun hawaasarraas isaan fageessa, uummatarraas isaan fageessa. Bor filannoo gaarii ta'anii warra hariiroo wajjin hin qabne kana uummata wajjin hariiroo gaarii uumanii uummata kana tajaajiluutti ogummaa isaaniitiin ta'uu danda'a. Bifa ittiin tajaajiluu danda'aniin har'a tajaajilanii hariiroo gaarii uummata kana wajjin yoo godhan ta'e guyyaa biraa filannoodhaan illee dorgomaa gaarii ta'an dhiyaachuu waan hin dandeenyeef isa kana irrattis otoo hojjetanii baay'ee gaariidha. Biyya egaa waliin ijaarama. Biyya kana ijaaruu qaama tokko qofaa miti. Qaamolee hedduutu dantaa biyyaa tiksisee biyya jijjiiramte gama maraan jijjiiramtee hawaasa ishee fi uummata ishee bu'aa qabeettii taate ijaaruudhaaf ijaarsa waloo gaafata. Kana irratti dhaamsisan qabdan maali? Biyya guddoo ijaaruudhaaf waliin ijaarama. Biyyi guddoon kan ittiin ijaaramtu mootummaa cimaa fi morkataa cimaan yoo jiraate. Biyya waliinii kana ijaaruudhaaf namni hunduu kan isarraa eegamu gumaachuu qaba. Akkamitti gumaacha? Inni fakkeenyaaf inni har'aaf injifatee darbu kun aadaan hojii biyya keenyaaf fooyya'aa dhufeera. Fakkeenyaaf Finfinneetti 724 waan jedhamutti gahameera. Kana gara biraatti babal'isuutu irra jiraata. Haga aanaatti, haga gandaatti, naannolee irratti haga deemu gochuutu irra jiraata. Isarraan kan hafe gara fuula duraatitti biyya guddoo ijaaruun hin danda'amu. Namni kan hojjetu immoo qusannoo jabeessee, carraa hojii uumee, gara investimantiitti ce'ee, industirii jajjabeessee yoo jedhe biyyi guddoon kan ijaaramtu. San keessa sharafni alaa kan inni argamu. Hojii dhabeeyyiin hedduun gara hojiitti kan galuu danda'an yoo karaa kana deeman biyyi immoo kan ijaaramtu akka kanatti waliin. Paartileen har'a morkataa jiranii fi paartiin injifatee boru mootummaa ta'u ani wantin dhumarratti jedhuun kan isin fuulduratti isin eeggatu haga ammaa salphaa miti. Hawaasni bahee halkan guutuu dhaabbatee filannoodhaaf isin eegaa ture kun kanarra hojjetame caala waan isaan irraa eeguuf kanarra abdii waan qabuuf jabaadhaatii kana caala isa har'a jirurra fooyyessaa argama jechuun hin barbaada. Dhaamsani paartiiwwan hundumaatiif dhaamuu barbaadu kan mo'atanis kan mo'atamanis haa ta'uuni. Akkuma jalqaba kaase biyyi kun biyya walooti. Biyya waloo kana immoo walumaan ijaarama. Yeroo biyyi kun jiraattudha nuti karaa naga qabeessa ta'een dorgomnee mootummaa ta'es ijaaruu kan dandeenyu yookaan immoo mootummaas ijaaranis bulchuun kan danda'amu. Yeroo kana kaasnu wanti sirriitti itti yaadamuu qabu biyya kana keessa rakkoowwan adda addaatu jiru. Kan jaarraa lakkaa'anii kan bara barootatti darbaa dhufaniini kana jechuun maal jechuudha? Dhimmoota biyyoolessaa ta'anii yeroo baay'ee wantoonni ka'an jiru. Kana jechuun maal jechuu kooti? Dhimmoota fedhii biyyoolessaa ta'an irratti haasawuun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Baay'ee murteessaa yeroo jedhu kuni paartii morkataa ta'ee jiruu fi yookaan immoo paartii fulamee biyya bulchuufis hundumtuu kan irratti hojjechuu qabu jechuudha. Naashinaal daayilogii kan jennu kuni jechuudha dhaabbatee hojiiwwan adda addaa hojjechuutu jira. Kana keessatti paartiin hundumtuu irratti hirmaachuu qabu jedhee yaada. Paartiin suniin guyyaa filannoo duwwaa mitiin nuti waa'ee biyya keenyaa kan yaadnu. Guyyaa hundumaa yaadna, guyyaa hundumaa irratti hojjennaa jechuudha. Kanaaf nagaadhaanii namni aangootti dhufu rakkoo keenya rakkoo qabnu rakkoo keessoo kan biyya keessaa yookaan immoo al tokko tokko rakkoonni karaa alaallee nu mudatan jiraachuu danda'u. Rakkoon kun hundumtuu furamaa yoo adeeman biyya kana ijaaruu irratti fedhii biyya kanaa eegsisuu irratti hundumti keenya yoo hirmaannu ta'e deebinee gaagaamni isaa kan hunduma keenyaati jechuudha. Yoo har'a garuu waan gaarii hojjenne keessumaatti taa'anii walii wajjin haasa'uu wal amansiisuu rakkoo walii wal hubachuu walitti siquu aadaa walii beekuu rakkoon kun maalirraa ka'eetu dhufe akkamittiin furmaata argachaa deema jedhee bifanni itti waliin haasa'uu danda'u haala mijeessuu kanaafis immoo qophii ta'uunis baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Maaliifan akkas jedhee yaadaani al tokko tokko dhaabbilee siyaasaa tokko tokkoo fi akka madaatti wantoota isaan ilaalaman jira. Kun utuma hin tuqamu ta'eetii kan jedhamu. Wanti hin tuqamne hin jiru Itoophiyaadhaaf jennaan. Itoophiyaadhaaf jennaan biyya ijaaruudhaaf jennaan wanti hin tuqamne hin jiru. Maaliif cabayyuu utuma nama dhukkubuuti dhidhiibanii fayyisu. Kanaaf wantoonni dhidhiibamuu danda'anii yeroo nuti fedhii keenyaan biyya ijaaraa. Biyya ijaaruudhaafan gatii kana baasaa jira. Rakkoo seenaa keessatti muumaman haa ta'uun rakkoo har'a mudachaa jiran haa ta'aniini wantoota kan hundumaa bifa tasgabbiidhaan nagaadhaan mariidhaan waloodhaan yoo ijaaraniini
dhugaadhumaan Itoophiyaan gaarii taate Itoophiyaan itti fuftu inni ijaaramte jechuudha. Inni dhumaani kaasuu barbaadu immoo hawaasa ijaaruu irratti. Hawaasa ijaaruu jechuun maal jechuudhaani? Hawaasi sammuun isaa ijaarame wantoota ijaaramuu danda'an ijaaruu danda'a, wantoota ijaaramanii tiksuu danda'a waan ta'eef sammuu namaa irrattis hojjechuun namni waa'ee biyya isaa, waa'ee egeree isaa irratti akka inni hirmaatu taasisuu danda'u waan guddaadha. Egaan keessummoota keenya istuudiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aa waliin taasifnee fi maqaa daawwattoota keenyatiin irra deebiisin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Fayyaataa. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadhaa. Horaa bulaa deebana.